kan ilmaa kan qulqulluu waaqa tokkoon ameen. Yeroo hundumaa dabarsee yeroo eebbifamaa kanaan kan nu ga'e baroota keenya hundumaa keessatti kan nu eege fuuldurattis kan nu eegu maqaan waaqayyo keenyaa bara hamma baraatti galateeffamu qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Abboonniif harmoonni sabni kiristaanaa hundumtuu akkasumas sagaleen kun kan isin bira ga'aa jiru hundi keessan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan marti keessaniyyuu nagaa waaqa isa jiraataatiin nagaan isiniin jedha. Akkam jirtuu akkamiyyoo nageessanii ameen. Galateeffamuu nama isaa kan ta'e waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara hamma baraatti kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Haati waaqayyoo abdiin hunda keenyaa isheedhaan nagaa kan arganne qulqulleetti durbee Maariyaamiin maqaan ishee yeroo hundumaa kan eebbifameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Du'eewus hojiruu aarsadhaan hangaarraatti hin dubbata. Itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabri'eel Sabbataa luba Phexros. Lubni Phexros Wallagga Lixaatti dhalatanii daa'imummaa isaaniirraa kaasuudhaan mana barumsa dilbataa qindeessuun tajaajila bal'aa kennaa turan. Itti gaafatamummaa fudhachuudhaanis dhukkinaaf lubummaa fudhachuudhaan mana kiristaanaa cimsanii tajaajilaa turan. Bara 2011tti kolleejjii teoloojii Sawaasaw Phaawulos irraa eebbifamuudhaan mana kiristaanaa Tulluu Halleluuyaa Amaanu'eel Alamganaatti lallabaa wangeelaa ta'uudhaan barsiisaa turanii tajaajila caaluu kennuuf ammoo gara Sabbataa Gabri'eelitti itti gaafatamaa kutaa lallabaa wangeelaa ta'anii muudamanii tajaajila wangeelaa qofaan osoo hin taane sirna galatoonis tajaajilaa kan turan lubni Phexros gaafa sanbata duraa onkoloolessa 14 bara 2013 addunyaa kanarraa darbaniiru. Kanaanis manni lubummaa Oromiyaa gadda cimaa keessa bu'uudhaan maatii fi firoottan isaanii hundaaf waaqayyoon jajjabina akka kennuuf hawwa.